5.32 Lewis' formula of covalent molecules. Activity 5.7 yeroo ilaallu gaaffii tokkoffaan maal jedhaa? In the previous section, we discussed writing Lewis' formula of ionic compounds. How can one write in Lewis' formula of a covalent molecules? Egaa toopikii darbe keessatti yookiin immoo sekshinii darbe keessatti jechuudha. Waa'ee Lewis formula of ionic compound ilaalleetu ture. Asirratti immoo toopikii kana keessatti immoo akkamitti kan nuti Lewis formula of a covalent molecule barreessinu kan jedhudha. Walumaan kan ilaallu ta'a jechuudha. Gaaffii lammaffaan immoo using the some analogy write the Lewis formula of the covalent molecule HCl. Lewis formula dhaan keenya jechuudha. Kana covalent molecule dha kuni compounding kun jechuudha. Lewis formula dhaan keenya maal goona? Carbon, nitrogen jechuudhaan keewwanna. As immoo hydrogen keewwanna. Asirratti asii balance electronii isaa keewwanna. Balance electronic kan carbon jechuudha. Afur miti arfan isaa dooti keewwanna. Kan nitrogen immoo 5. 1 2 3 4 5. Hydrogen tokko asii carbon inni kun kana faana bondii uuma. Inni kun kana faana uuma. Inni kun kana faana uuma. Kanaafu carboniin meeqa guuteera jechuudha. Octet rule guuteera. Yeroo bondii isaa lakkooftan asiin 2 lakkeewwata. Asiin bondii 3tu jira. 3 isaa meeqa ta'a? 6 ta'a. Kana faana 8 ta'a jechuudha. Inni isaan immoo kan isa kanaa yeroo ilaalta nitrogen jechuudha. Asii 2 asii 6 isaa lakkeewwata meeqa ta'a? 8 ta'a jechuudha. Kanaafu bifa kanaatiin keessoo jechuudha. Gaaffii sadaffaan immoo how many bonding and lone pair electrons are there in HCl? Maal jedhaa? Bonding pairing isaa meeqadha? Lone pairing isaa meeqadha jedha. Asirratti egaa maal gootu? C N H ture. Asii bondii waliin qaba ture. Asiin qaba ture. Asii immoo lone pairing ni qaba ture. Lone pairing. How many bonding and lone pair electrons are there in HCl? Lone pairing isaa meeqadha? Tokko jechuudha. Asitti lone pairing isaa tokko. Bonding kan ta'e immoo meeqadha? Tokko, 2, 3, 4. Bonding 4. Lone pairing immoo tokko jechuudha. Ittaansuudhaan maal jedhaa? Gaaffii arfaffaan how many single, double and triple covalent bonds are there in HCl? Single bond meeqa qaba? Tokko qaba kunoo. Eenyu gidduutti uumame? Kaarboonii fi hydrogen gidduutti kan uumame jechuudha. Double bond yoo ni qaba? Double bond hin qabu jechuudha. Double bond hin qabu. And triple covalent bond. Triple covalent bond ni qaba kunoo akkuma asirratti argitan eenyu gidduutti uumame? Kaarboonii fi nitrogen gidduutti uumame jechuudha. Kaarboonii fi nitrogen gidduutti uumame eenyu? Triple bonding jechuudha. In section 5.22, we discussed about Lewis formulas of ionic compound. We also need Lewis formula of indicate the formation of covalent bonds, which are shown in Lewis structure drawing that describes the bonding in molecule. Egaa sectionii 5.22 irratti jechuudha. Waa'ee Lewis formula of ionic compound waliin ilaalleeti ture. Akkasumallee Lewis formula dhamaan jechuudha. Formationii covalent bondii kana jechuun uumamuu covalent bondii jechuudha. Isaan kana waliin ilaalleeti ture. Molecuulii keessatti akkamitti describe goona bondii jechuudha. Bondii uumaman molecuulii keessatti akkamitti kan nuti describe goonu akkamitti kan nuti draw goonu kan jedhu jechuudha. Structure isaa waliin ilaalleeti ture. The number of bonds that an atom can form can often be predicted from the number of electrons needed to reach an octet. Egaa
haa ta'u malee kan isaan boondii uuman gaa maaliifidha? Octet rulii guutuuf baalaansii elektiroonii isaanii 8 gahuuf jechuudha. This is especially true of the non-metal of the second periodic of the periodic table: carbon, nitrogen, oxygen and fluorine. Isaan kun fakkeenyadha jechuudha. Warreen boondii uuman octet rulii guutuuf jechuudha. Fakkeenyadha jechuudha. Kaarboonii, nitrogenii, oxygenii, fluorine jechuudha. For example, each atom of group 4 elements has 4 electrons in its outermost shell and therefore requires 4 more electrons to reach an octet. Egaa warreen group 4 elementii ta'anii outermost shell isaa jechuudha. Elektirooniin kan jechuun baalaansii elektirooniin isaa meeqadha jechuudha? 4 jechuudha. Baalaansii elektirooniin isaa 4 taanaan immoo 8 guutuuf baalaansii elektiroonii isaa 8 guutuuf elektiroonii bakka biraa irraa 4 isa barbaachisaa jechuudha. 8 guutuuf 4 waan qabuuf dura baalaansii elektiroonii 8 guutuuf bakka biraarraa elektiroonii 4 isa barbaachisa jechuudha. This 4 electron can be gained by forming 4 covalent bonds, as illustrated below for carbon in carbon tetrachloride and silicon in silane. As keessatti gaa elektiroonii arfan sana eessaati kan inni guuttatu jechuudha. Covalent bondii uumuudhaan kan inni covalent bondii 4 uumuudhaan elektiroonii arfan sana guuttate jechuudha. As keessatti ilaaluu dandeessu kaarboon tetrachloride keessatti jechuudha. Kaarboonii ilaaluu dandeessu fakkeenyaaf kunoo as keessatti ilaaluu dandeessu. Kaarbooniin baalaansii elektiroonii isaa meeqa? 4 dot kaa'uu dandeessu. Dot. Baalaansii elektirooniin kaarboonii 4dha. Asirratti kunoo 4 keessu 1, 2, 3, 4 jettanii keessu. Kilooriniin immoo as keessu. Kiloorinii jechuudha. Kilooriniin baalaansii elektiroonii isaa meeqa? 7 jechuudha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Akkasuma inni kunis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Inni kunillee akkasuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sana booda as kilooriniin ni jira, ni dabaltu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 erga guute asitti ishiin kun kaarbooniin ishiin kun asitti boondii uumti kiloorinii faana jechuudha. Elektiroonii tokko faana kan ishiin boondii uumtu kan kiloorinii jechuudha. Asitti illee kun akkasumatti uumti. Asittis akkasuma. Asitti kaarbooniin maal ta'eera jechuudha. Boondii uumuudhaan boondii 4 uumuudhaan jechuudha. Kaarbooniin kun boondii 4 uumuudhaan meeqa guute jechuudha. Octet rulii guute. Seera 8 guute. Boondii 4 uumuudhaan. Kun asirratti maal jedha? This 4 electron can be gained by forming 4 covalent bond. Covalent bondii 4 uumuudhaan octet ruliidhaan qaqqabsiisaa jechuudha. Kana jechuun seera 8 guuta. Akkuma argitan gaa as keessa boondii tokko keessa elektiroonii meeqa jira? 2tu jira. 2, 4 ta'a. Isa sii faana 6, isa kana faana 8. Kanaafuu gaa boondii uumuudhaan kan inni seera 8 guute jechuudha.
Fakkeenya biroos ilaaluu dandeessu. As keessatti kunoo koompaawundii kana keessatti ilaaluu dandeessu. Silkaniin jechuudha. Baalaansi elektirooniin isaa afuridha. Kanaafuu arfan isaa iyyuu silkaniin jechuudha. Doot gochuudhaan keessu. Sana booda haayidroojiniin itti naannessitanii keessu. Haayidroojiniin baalaansi elektirooniin isaa tokko kan inni qabu. Kanaafuu inni isa kana faana boondii uuma jechuudha. Boondii uuma haayidroojiniin tokkoon jechuudha. Boondii yeroo uumu kana silkaniin maal ta'eera jechuudha. Okteet ruulii guutee jechuudha. Okteet ruulii seera 8 sun qaqqabeera jechuudha. Kana yeroo lakkooftan boondiin isaa 4. Boondii tokko keessa immoo elektiroonii meeqa jira? 2tu jira. Kanaafuu 8 guuteeti jira. Because hydrogen only needs 2 electrons to fill its valence shell, it is an exception to the octet rule. Hydrogeniin egaa yeroo boondii uumu maali kan inni fakkaatu? Hiiliyeemiidha kan inni fakkaatu. Hiiliyeemii fakkaata. Hiiliyeemiin immoo elektirooniin isaa baalaansi elektirooniin isaa meeqadha? 2dha. Akkuma argitan kun asirratti boondiin uumeeti jira. Hydrogeniin silkenii faana. Boondii tokko keessa immoo elektiroonii 2tu jira jechuudha. Kanaafuu hiiliyeemii fakkaatee jira gaazota luujii. Kan inni barbaadu elektiroonii 2dha jechuudha. Hydrogenii. Kanaafuu lamaanuu guuttateera jechuudha. Silkeniin asitti okteet ruulii guuteeti jira. Hydrogeniin immoo hiiliyeemii fakkaateeti jira. Noobel gaazii jechuudha. Kanaafuu asitti silkeniin okteet ruulii guuteeti jira. Bifa lamaatiin kaa'uu dandeessu. Bifa kanaatiin kaa'uu dandeessu. Yoo barbaadan kanaan kaa'uu dandeessu. Asirratti inni kun laayin foormulaadha. Inni kun immoo doot foormulaadha. Asirratti kaarboon teetiraa kilooraayidii yeroo laallu inni kun doot foormulaadha. Inni kun immoo laayin foormulaadha. Kan isinitti tole ittiin kaa'uu dandeessu. Silkaniin okteet ruulii guuteeti jira. Haayidroojiniin immoo hiiliyeemii fakkaateeti jira. Kana jechuun noobel gaazii fakkaatee jira jechuudha. Hiiliyeemiin noobel gaazii waan ta'eef jechuudha. Asirratti bifa lamaan kaa'uu dandeessu yookiin bifa isa kanaatiin yookiin bifa kanaatiin kaa'uu dandeessu. Inni kun asirratti inni kun doot foormulaadha. Inni kun immoo laayin foormulaadha. Asittis kaarboon teetiraa kilooraayidii yeroo laallu inni kun doot foormulaadha. Inni kun laayin foormulaadha. Isaan kana keessaa tokkotti fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Group 5 elements such as nitrogen have 5 valence electrons in the atomic Lewis symbol, 1 lone pair and 3 unpaired electrons. To achieve an octet, this atom form 3 covalent bonds as in ammonia. Asirratti egaa ammooniyaa keessatti ilaaluu dandeessu. Group 5dha. Nitroogeniin jechuudha as keessatti. Nitroogeniin yeroo ilaaltan group 5 jechuun vaalaansi elektirooniin isaa meeqa jechuudha? 5dha jechuudha. Group 5 taanaan vaalaansi elektirooniin isaa meeqa jechuudha? 5dha. Kanaafuu asitti atoomiin vaalaansi elektirooniin isaa 5 ta'e okteet ruulii guutuuf yookiin immoo vaalaansi elektiroonii isaa 8 ga'uuf elektiroonii meeqa isa barbaachisa jechuudha? 3 isa barbaachisa. 3 isa barbaachisa. Kanaafuu asirratti inni naayitiroojiiniin jechuudha. Naayitiroojiinii ilaaluu dandeessu. Amooniyaa keessatti amooniyaa yeroo barreessinu inni H3dha. Asitti boondii isaa yeroo diraawu goonu Lewis simboolidhaan yeroo diraawu goonu jechuudha. Amooniyaa naayitiroojiin ni keewwanna gidduu keewwanna jechuudha. Doot as keewwanna sana booda
shan waan ta'eef vaalaansi elektiroonii isaa doodootii meeqa keewwanna? 5 keewwanna. 3 1 2 3 4 5. Hydrogeniin keenya immoo meeqadha? Amooniyaa keessatti jechuudha. Kunoo ishii kana keessatti hydrogeniin keenya 3 waan ta'eef hydrogenii as keewwanna, as keewwanna, as keewwanna. Sana booda hydrogeniin vaalaansi elektiroonii tokko tokko qaba. Ni keewwanna, dootii keewwanna. Hydrogeniin naayitiroojinii faana boondii uuma. Elektiroonii ishii kana faana jechuudha. Inni kunis elektiroonii ishii kana faana boondii uuma. Ishii kana faana boondii uuma. Boondiin uumame meeqadha? Boondiin uumame 3. Loon peeriin immoo meeqadha? 1 jechuudha. Loon peeriin tokko elektiroonii meeqa of keessaa qaba? Elektiroonii 2 of keessaa qaba. Boondiin tokko elektiroonii meeqa of keessaa qaba? Innis akkasuma elektiroonii 2 of keessaa qaba. Boondiin tokko elektiroonii 2 of keessaa qaba. Loon peeriin tokkos elektiroonii 2 of keessaa qaba. Ishii kana loon peer jenneeti kan nuti waamnu jechuudha. Asirratti egaa naayitiroojiiniin maal guutee jira? Okteet ruulii guuteeti jira. Asitti boondiin inni qabu 3. Boondiin inni qabu meeqadha? 3. 3 si'a 3 elektirooniin isaa immoo 2 3 baay'isu 2 meeqa? 6. 6 irratti 2 elektirooniin isaa meeqa ta'e? 8 ta'ee jechuudha. Kanaafuu naayitiroojiiniin okteet ruulii guuteeti jira. To achieve an octet rule, these atoms form 3 covalent bonds as in ammonia. Ammonia keessatti kaa akkuma argitan structure isaa bifa kanaatiin keessu kitaaba keessan irra jechuudha. Hydrogen immoo eenyu fakkaatee jira? Helium fakkaatee jira. Helium immoo noobel gaazidha jechuudha. Vaalaansi elektiroonii isaa 2. Ammonia yeroo keessan bifa kanaatiin kan isin keessan jechuudha. Yookiin kanaan kaa'uu dandeessu yookiin kanaan kaa'uu dandeessu. Oxygen and other atoms in group 6A achieve an octet by forming 2 covalent bonds. Oxygenii fi atoomonni gruupii 6A octet ruulii kan isaan qaqqaban yookiin immoo seera octet ruulii kan isaan guutan covalent bondii 2 uumuudhaan jechuudha. For every simple molecule, we can write the Lewis structure by merely pairing up the unpaired electron on the constituent atoms. Look at the example in table 5.5. Table kanarraa ilaaluu dandeenya. Lewis formula of some simple covalent molecules. Table kanarraa egaa akkuma arginu hydrogenii asitti ni argina. Hydrogeniin bondii kan inni uumu egaa eenyu fakkaachuuf? Helium fakkaachuuf. Asitti akkuma argitan bondii uumeeti jira. Dot formulaadhaan yeroo ilaallu bifa kanaatiin kan inni barreeffamu. Yeroo line formulaadhaan barreessitan immoo bifa kanaatiin barreessitu jechuudha. Asitti helium fakkaateeti jira. Inni hydrogen bondii uumeeti jira. Inni kunis maal godha? Isa kana itti fayyadama. Kana jechuun elektiroonii 2 gochuudhaan kan inni fayyadamu jechuudha. Elektiroonii isa dura qophaa isaa tokkotti fayyadamu yeroo bondii uumu kana elektiroonii 2 itti fayyadama jechuudha. Inni kunis illee akkasuma waliif share godhu. Guutummaatti irraan fudhatu elektiroonii inni kun hydrogen inni kun guutummaatti isa kan irraan fudhatu maal waliif godhu? Waliif share godhu jechuudha elektiroonii isaanii. Inni kunis akka itti fayyadamu godha. Inni sunis akka itti fayyadamu godha. Lamaan isaa akka itti fayyadamu godhu. Yeroo kana waliif share godhaniiru maal kan isaan uumanii? Bondii uumaniiti jiru. Yeroo waliif share godhan kana egaa bondii uumameeti jira. Bondiin uumame kun hydrogeniin akka maal faana wal fakkaatu? Helium faana wal fakkaatu jechuudha. Noobel gaazii faana akka wal fakkaatuuf. Kana jechuun vaalaansi elektiroonii isaa 2 gochuuf jechuudha. Naayitiroojiinii ilaaluu dandeessu. Naayitiroojiinii yeroo ilaaltan naayitiroojiiniin vaalaansi elektiroonii isaa 5. 8 guutuuf meeqa isa barbaada? 3 isa barbaada. Kanaafuu egaa 3 naayitiroojiinii isa tokko irraa share gochuudhaan kan inni 8 guuttatu jechuudha.
asirratti ilaaluu dandeessu. Naayitiroojiinii yeroo ilaaltan tokko, lama, sadii, afur, shan guuteetti jira. Inni kun baalaansii elektiroonii isaa 5 waan ta'eef jechuudha. Inni kunis tokko, lama, sadii, afur, 5. Maal godhaa? 8 guutuuf ishii kanarraa faana sheer godhata jechuudha. Sheer yeroo godhatu 8 guuta. Inni kunis 8 guuta. Inni kunis 8 guuta jechuudha. Okteet ruulii guutuuf. Maal godhaniiti? Boondii uumuudhaan elektiroonii waliif sheer gochuudhaan okteet ruulii guutanii jechuudha. Oksijiinis ilaaluu dandeessu. Oksijiiniin baalaansii elektiroonii isaa 6. 8 guutuuf maal barbaada? Elektiroonii 2 barbaada. Maal godhannis asirraa oksijiinii yeroo ilaaltan oksijiin meeqa kan inni qabu? 6 kan inni qabu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maal godhaa? Inni kun isa kanarraa fayyadama. Inni kun isa kanarraa fayyadama. Maal godhaa? Oksijiinii inni kun oksijiinii isa kanaa faana lakkeewwata jechuudha elektiroonii 8 guutuuf. Inni kunis kan isa kanaa faana lakkeewwata. Elektiroonii 2 dabalatee jechuudha. Yeroo kana seera 8 guutuu lamaan isaaniiyyuu. Kun akkuma argitan asirratti doot foormulaadha yeroo keessan bifa kanaatiin keessu. Inni kun laayin foormulaadhaan jechuudha. Kilooriinii immoo yeroo ilaallu kilooriiniin baalaansii elektiroonii isaa meeqa? 7. Kana jechuun guruuppii 7ffaa E keessatti argamaa jechuudha. Kanaafuu kilooriin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maal godhaa? 8 guutuuf elektiroonii 1 barbaada jechuudha. Kanaafuu kilooriinii ishii kana faana elektiroonii waliif sheer gochuudhaan kan inni 8 guutu jechuudha. Yeroo lakkooftan amma 8 ta'a jechuudha. Asitti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kan isa kanaas illee akkasuma. Kan isa kanaas yeroo lakkooftan meeqa ta'a? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Asirratti egaa boondiin uumame kun jechuudha. Lamaan isaaniif dhaabataa jechuudha. Inni kunis hin lakkeewwata. Kilooriinii inni kunis boondii isa kana hin lakkeewwata. Kilooriinii inni kunis boondii isa kana hin lakkeewwata. Yeroo kana 8 guutu jechuudha. Maaliif waliif sheer godhan waan ta'eef, waliif qoodanii waan ta'eef jechuudha. Waliif qooduudhaan kan isaan 8 guutan. Asirratti doot foormulaadhaan yeroo keessan bifa kanaatiin laayin foormulaadhaan yeroo keessan bifa kanaatiin keessu jechuudha. Bishaan laaluu dandeessu jechuudha. Weetarii laaluu dandeessu. Asirratti H2O'dha miti bishaan jechuudha. H2O'dha. Egaa asirratti maal gootu? Oksijiiniin baalaansii elektiroonii isaa meeqa? 6dha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6. Haayidiroojiin immoo 2 waan tureef asiin haayidiroojiinii keewwattu, asiin haayidiroojiinii keewwattu. Haayidiroojiniin immoo baalaansii elektiroonii isaa 1dha. Kanaafuu oksijiiniin egaa 8 guutuu waan qabuuf egaa elektiroonii eenyurraa fudhata? Haayidiroojinii tokko ishii kanarraa fudhata, tokko immoo ishii kanarraa fudhata. Yeroo kana 8 guuta jechuudha. Haayidiroojiniin immoo hiiliyeemii fakkaata. Hiiliyeemii fakkaata jechuudha yeroo kana. Jechuun hiiliyeemiin baalaansii elektiroonii isaa meeqa? Baalaansii elektiroonii hiiliyeemii 2. Kanaafuu haayidiroojiniin immoo hiiliyeemii fakkaateetti jira jechuudha. Oksijiiniin akkuma argitan okteet ruulii guuteetti jira. Asirratti weetariin doot foormulaadhaan laayin foormulaadhaan yeroo keessan immoo bifa kanaatiin keessu jechuudha. Kan ittiin immoo yeroo laallu asitti kaarboon 2 haayidiroojiin 4dha. Asitti maal goona? Kaarboonii ni keewwannaa. Sana booda haayidiroojiin immoo qarqaratti baafnee keenya jechuudha. Qarqaratti baasuudhaan kan nuti barreessinu. Kamtu gidduu taa'a?
kamtummoo qarqaratti bahee barreeffama kan jedhu gadi fageenyaan seera qaba jechuudha. Seera isaa gadi fageenyaan kutaa 11tti kan barattan ta'a jechuudha keemistirii keessatti. Asitti baalaansii elektiroonii kan kaarboonii meeqadha? 4dha. Kanaafuu doot gootan keessu meeqa ta'e? 4. Doot 4 ta'eeti jira. Ishiin kun gaa asitti ishiin kun kana faana boondii uumti. Ishiin kun kana faana boondii uumti. Asitti inni kun immoo haayidiroojiniin tokko kan inni qabu. Innis haayidiroojinii faana kan inni uumu. Maanni boondii uumaa jechuudha. Haayidiroojinii faana. Kanaafuu kaarbooniin okteet ruulii qaqqabeera jechuudha. Kana jechuun seera 8 guuteera. Inni kunis seera 8 guuteera. Baalaansii elektiroonii isaa 8 guuteera jechuudha. Haayidiroojiniin immoo hiiliyeemii fakkaateera. Gaazota loojii jechuudha. Kanaafuu doot foormulaadhaan yeroo keessan bifa kanaatiin keessu, laayin foormulaadhaan yeroo keessan bifa kanaatiin keessan akkasiin kan isin keessan jechuudha. Asirratti yeroo ilaaltan loompeeriin qabu jechuudha. Hundinsaa boondii ta'eera. Boondii ta'eeti jira. Aseetaayiliinii yeroo ilaalu immoo asitti kaarboon tiwuu haayidiroojin tiwuudha. Akkuma dureessiniin jedhee kaarbooniin lamaan gidduu taa'a. Sana booda haayidiroojiniin immoo qarqaratti baheeti kan inni ta'u. Seera isaa kana egaa kamtu qarqaratti baha kamtu gidduu taa'a kan jedhu kutaa 11tti gadi fageenyaan barattu isiniin jedheetan jira. Maal gootu gaamma asiin haayidiroojiniin ni qaba. Baalaansii elektiroonii asiin ni qaba. Kaarbooniin illee akkasuma ni qaba jechuudha. Kaarbooniin immoo meeqa qaba? Innis 4 qaba jechuudha inni immoo. 1, 2, ishiin kun 1, asiin 2, 3, 4. Asii 1, 2, 3, 4. Kanaafuu 8 guutuuf ishii kana faana boondii uuma jechuudha. Boondii uuma. Asii haayidiroojinii faana boondii uuma. Asiin haayidiroojinii faana boondii uuma. Yeroo asii lakkoofnu meeqa ta'a? 8 guutaa jechuudha. Asii 2. Boondii isaa yeroo lakkoofnu meeqadha? 1, 2, 3, 4. Boondiin 4 immoo elektiroonii meeqa qaba? 8 qaba jechuudha. Asiinis lakkaa'uu dandeessu. Kan kaarboonii isa kanaa jechuudha. 1, 2, 3, 4. Boondiin 4 meeqa? Elektiroonii 8. Foormaaldaayidii yeroo ilaallu immoo asitti kaarboon, oksijiin, haayidiroojin 2dha. Kana istiraakcharii isaa yeroo keenya kaarboonii, oksijiinii, haayidiroojiniin baalaansii elektiroonii asii tokko qaba. Asiis tokko qaba. Kaarbooniin immoo meeqa kan inni qabu? 4 qaba. 1, 2, 3, 4. Oksijiiniin immoo meeqadha? 1, 2, 3, 4, 5, 6 qaba. Asii kaarboonii faana boondii uumaa. Asiin kaarboonii faana boondii uumaa. Haayidiroojiniin immoo asii kaarboonii faana boondii uumaa. Asiin kaarboonii faana boondii uuma. Haayidiroojiniin 2 ta'eeti jira. Kaarbooniin meeqa ta'ee jira? Baalaansii elektiroonii isaa 8 ta'eeti jira. Kaarbooniin jechuudha yeroo lakkoofnu. Boondii isaa meeqadha? 4. 4 elektiroonii 8 qaba. Oksijiinis yoo ilaaltan asirraa ilaaluu dandeessu. Yeroo lakkoofnu elektiroonii isaa inni kun asii 2dha. Boondiin 2 jechuun elektiroonii 4. 4 irratti asii 4 qaba. Elektiroonii meeqa ta'a? 8 ta'a jechuudha. Kunoo doot foormulaadhaan yeroo barreessan bifa kanaatiin, laayin foormulaadhaan yeroo barreessan bifa kanaatiin barreessitu jechuudha. Itti aansuudhaan exercise 5.7 provide the appropriate answer to the following question. Gaaffii tokkoffaan write the Lewis structure for the diatomic molecule
phosphorus, an unstable form of phosphorus found in high temperature phosphorus vapor. Asirratti phosphorusii leaves structureidhaan keenya jechuudha. Phosphorasiin Giruuppii shanaffaa irratti argama jechuudha. Giruuppii shanaffaa irratti argame sanaan immoo baalaansi elektiroonii isaa meeqadha? 5 jechuudha. Phosphorasiin egaa daayetom moolekiyuuliidha. Daayetom moolekiyuulii waan ta'eef asirratti phosphorasii baalaansi elektiroonii isaa egaa 5 ta'a jechuudha. Phosphorasii 1, 2, 3, 4, 5. Phosphorasiin kan biroo immoo 1, 2, 3, 4, 5. Kanaafuu egaa 8 guutuuf maal godhaa? Boondii isa kana faana uuma jechuudha. Phosphorasii isa kana faana. Yeroo kana maal ta'a? Octet rulii guutaa jechuudha. Inni kunis octet rulii guutaa, inni kunis octet rulii guutaa. Boondiingii meeqadhaa qaba? Phosphorasiin diatomic molecule waan ta'eef egaa phosphorus jechuudhaan barreessina. Asirratti baalaansi elektiroonii isaa meeqadha? 5dha. 1, 2, 3, 4, 5. Inni kunis illee akkasuma 1, 2, 3, 4, 5. Maal godhaa? 8 guutuuf, octet rulii guutuuf elektiroonii meeqa barbaada? 3 barbaada. Maal godhaa? Ishii kana faana boondii uumu. Boondii uuma jechuudha. Sana booda 8 octet rulii guutaa jechuudha. 8. Asirratti loon peeriin isaa meeqadha? Asitti 1. Kanaafuu loon peerii meeqa jira jechuudha? Kana keessa 2tu jira jechuudha. 1, 2. Boondiingiin immoo meeqadha? Boondii meeqatu jiru? 1, 2, 3. Boondii 3 jiru. Boondichis eenyudha? Triple bondiidha jechuudha. Triple bondiidha. Gaaffii lammaffaan immoo write the Lewis structure for the following. Lewis structureidhaan barreessaa nuun jedha. Asirratti oksijiinii yeroo ilaallu asirratti teebilii irratti nuu kaa'eeti jira. Lewis structureidhaan jechuudha. Kunoo asirratti nuu kaa'eeti jira. Kana barreessuu dandeessu. Inni itti aanu immoo biirra kan jiru H2CO jedha. Maal gootu? Kana oksijiinii keewwattu, kaarboonii keewwattu, hydrogen. Asitti hydrogenii ishiin kun asii boondii uumti. Ishiin kun asii kana faana boondii uumti. Asii oksijiinii faana boondii 2 uuma. As dootii keessu. As dootii keessu. Akkuma argitan loon peerii meeqa qabna jechuudha? As keessa loon peerii 2 qabna. Akkuma argitan 1, 2. Boondiingii 4 qabna. Innis double bondii fi single bondiidha jechuudha. Double bondiin kaarboonii fi oksijiinii gidduutti uumame. Single bondiin immoo hydrogenii fi kaarboonii gidduutti kan uumame jechuudha. Double bondii tokkoo fi single bondii 2tu uumame jechuudha. Insiirra jiru immoo arsenic trifluoride jedha. Asirratti elementii 5 jechuudha. Giruuppii 5ffaa irratti kan ishiin argamtu. Kana jechuun immoo baalaansi elektiroonii 5 qabaa jechuudha. Kanaafuu Lewis structureidhaan yeroo keenyu AS 1, 2, 3, 4, 5 jechuudhaan keenya dootii isaa jechuudha. Sana booda fluoriniin immoo baalaansi elektiroonii isaa meeqa? 7. Kanaafuu fluorinii as keewwannaa. Fluorinii baalaansi elektiroonii isaa dootiidhaan keewwannaa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isa kana biras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isa kana biras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
7 jechuudhaan dootii keewwan. Sana booda isheen kun kana faana boondii uumti, isheen kun kana faana boondii uumti, isheen kun kana faana boondii uumti. Asitti loon peerii ta'a jechuudha. Boondiin otoo hin taane loon peerii tokko qabna. Boondiin peerii 3 kan nuti qabnu. Asirratti filoorniin okteet ruulii guuteera. Inni kunis okteet ruulii guuteera filoorniin sadanuu. Asittis guuteeti jira. Lakkaa'uu dandeessu jechuudha. Gaaffii sadaffaan construct model for these molecules from locally available materials. Asirratti moleculoonni kun ni jiru. Moleculoonni kun structurii isaan kennan jechuudha. Foormii isaan nuu kennan maateriyaalii naannoo keessanii irraa hojjedhaa jedha. Structurii isaan nuu kennan maateriyaalii tokko tokko fayyadamtanii hojjechuu dandeessu jechuudha naannoo keessanitti. Isiniifan dhiisa kana. Viidiyoon har'aaf qabadhe kana fakkaata. Viidiyoo itti aanuun 3.33 polarity in covalent molecules kan jedhu walitti deebina. Haga sanatti nagaan naa turaa isiniin jedha. Haga amma baranne kana keessatti gaaffii bakka isinitti ta'e koomentii jalatti naa barreessuu hin dagatinaa. Bifa shoortii viidiyootiin illee viidiyoo kabiroo isiniifan dalagaa jechuudha.